laga guddaa qabeenya guddaa jirurra waa xiqqoo hammaarree finne jechuudha. Achiin booddee filannoo lamaa kennaniif lamaan keessaa sadaffaadhetti dabalaniif ajjeefamuu yookaan immoo horii 300 fiduudhaa fi kiristinnaa kaafamuu jedhaniif. Har'a akkamitti citii eegna maalirraa baranna? Akka waan kaleessallee yaadataniif waan irra keessa jiranillee arganii waan bor dhufullee tilmaamachuu danda'aniif jecha Oromoo afaan tokko haa godhu, Oromoo gamtaa kanniisaa haa godhu. Nuti Oromoo bal'oo fi Oromiyaa bal'oodhaaf qabsoofne meetira 3 nu nyaata. Isin Oromiyaa bal'oof dhaabbadhaa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Qubee TV irraati kan daawwachaa jirtan yeroo aartii keenya har'aatiin immoo kitaaba seenaa qabsaa'aa hawaasa Oromoo biratti jaallatamummaa guddaa qabu seenaa Koloneel Aliyyi Cirrii irratti hundaa'uun kitaaba barraa'ee eebbisiisuuf giddugala aadaa Oromootti argamnee jira. Hanga xumura sagantaa kanaatti nu faana bu'uun wantoota waltajjii irratti ta'anii fi yaadota namoota kitaaba kana eebbisiisuu irratti argaman irraa fudhanne isin biraan geenya. Waliin tura. Ini bisnis nuuf kalcha. Hayyee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqachaan kan hundaa biyya macaaftuu lamaa fincaantoo lama sadeeni biyya boroon abbaareentummaa waaqa lafa nagaa bulli lafa nagaa nu oolchi xinnaan keenya haa guddatu guddaan biyya irra holee haa bulu kormi cirrii haa ta'u rimaan haphee haa ta'u dheedee haa barbadeessu barbadaansiif haa ta'u walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu Oromoon qeessaa irratti milkaa'ee haa jiraatu biyyi biyya nagaa haa ta'u mootummaan illee uummata afaan haa bulu uummanni illee mootummaa afaan haa bulu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u Oromoo afaan tokko haa godhu Oromoo gamtaa kanniisaa haa godhu Oromoo waraana jalaa baasee nageenya haa fiduuf qeen Oromoo nagaa haa argatu haati Oromoo nagaa haa argatu biyyi Oromoo nagaa haa argatu daangaan Oromoo nagaa haa ta'u keessi isaa nagaa haa ta'u daangaan Itoophiyaa daangaa isaa ibidda godhee waaqna haa ergu keessi isaa misooma haa godhu kitaabni kunis kitaaba dhaloonni irraa baratee boru biyya kana dhaalu haa ta'u kan Oromoon biyyi kun biyyi kan Oromooti kan Oromoo fuuldura dhaabbatu biyyi kan danda'u namni tokko illee hin jiraatin biyyi kan Oromoo haa taatu Oromoo kan Afrikaa haa taatu kan Itoophiyaa illee haa taatu kan addunyaa illee haa taatu afaan keenya tokko haa godhu shittoo godhee walitti nu haa urgeessu damma godhee walitti nu haa mi'eessu sagantaan kun sagantaa milkii nu haa ta'u gadaan kuufaa gabbina horaa bulaa deebana. Midhaa akkuma beektan immoo seenaa kitaaba kana keessatti waan gurguddaa waan jajjaba waan adda addaa kaasaa walii wajjin kan turu ta'a hayyoonni seenaa namoonni beekamoon akkasumas immoo qorattoonni fi qabsaa'onni garaagaraa as nu gidduutti ni argamu haati warraa jeneraal Waaqoo Guutuu nu keessatti argamanii yeroo tokko hamilee nu kennaaf isaaniifis. Haadha gootaati egaa akkuma beekamu immoo guyyaan har'aa kun hunda kennaaf guyyaa addaati. Seenaawwan kitaaba kana keessa kaafnu keessaa tokko dhimma waa'ee Koloneel Aliyyi Cirrii yommuu kaafnu waa'ee abbaa isaanii Cirrii Jaarraa kaafna. Maaliif kaafna gaafa jennu jalqaba seenaa kana keessatti namni isaan leenjisaa ture abbaa isaanii obbo Cirrii Jaarraati. Haala kamiin kun ta'e gaafa jennu yeroo bara Haayile Sillaasee sirna gita bittaa sana ofirraa fonqolchuudhaaf yeroo tarkaanfataa turanitti abbaan isaanii gootummaadhaan biyya Baalee keessatti haala addaatiin keessattuu bakka Saannatti jedhamutti waraana mootummaa Haayile Sillaasee wajjin gaggeessan. Yeroo kanatti immoo Shaambal Mangistee nama jedhamu kan hoogganaa waraana Haayile Sillaasee kan ta'e waraana isaa guutuu wajjin isa ajjeesanii biraa galan. Guyyaa kana immoo turtii yeroodhaan booddee Haayile Sillaaseen biyyaa baqatanii biyya Ingiliiz turanii kaanii achi deebi'an. Gaafa dhufan morka bahuudhaaf abbaa isaanii Koloneel Aliyyi Cirrii Jaarraa jechuudha soqanii barbaadanii magaalaa Goobbaa keessatti mana hidhaatti galchan. Achiin booddee filannoo lamaa kennaniif lamaan keessaa sadaffaadhetti dabalaniif ajjeefamuu yookaan immoo horii 300 fiduudhaa fi kiristinnaa kaafamuu jedhaniin. Yeroo kanatti immoo abbaan Koloneel Aliyyi Cirrii Jaarraa jechuudha kiristinnaa ka'aniiti horii 300 kennaniiti mana hidhaatii ba'an. Maaf kana godhan gaafa jennu qabsoo uummata Oromoo lafa qabsiisuudhaaf jechuudha. Achiin booddee kiristinnaa ka'anii maqaan isaanii Tawalda Maariyaam ta'ee haati isaanii immoo haati warraa isaanii akkasumallee maqaan isaaniitti moggaafame maqaan kiristinnaa. Achiin booddee deebi'aniitiin ijoollee isaanii nama 5 leenjisuu jalqaban. Awwal Cirrii, Abdurrahmaan Cirrii, Isaaq Cirrii akkasumas immoo Koloneel Aliyyi Cirrii dabalatee leenjii kennaniif. Qabsoon Koloneel Aliyyi Cirrii abbaa isaaniirraa dhaalamee addunyaan guutuun Oromiyaa guutuun Itoophiyaa akka maqaa isaanii dhaadhessuuf gahee guddaa taphatee jira hamilee kennaa fi abbaa isaaniitiif. Kanarraa maal baranna? Nuti dhaloonni amma jiru kun baay'een keenya
waan baranne waan beekne kana dhalootaaf dabarsuu irratti hanqina guddaa qabna. Fuulduree keenya tarkaanfachuu ilaaluu daawwachuu irratti hanqina guddaa qabna. Laala abbaan Koloneel Aliyyi Cirrii isaan leenjisee keeti qabsoon kun akka lafa qabatuuf akka tarkaanfatuuf gochuudhaan guyyaa har'aa immoo waa'ee isaanii dubbachuudhaaf as bira geenyee jirra. Irra deebi'uudhaan baga gammanis ni jenna. Egaa kan itti aansuudhaan immoo barreessitoota kitaabaa gara waltajjiitti affeeraa isaan lamaan dhufanii haasaa baniinsaa akka godhaniif barreessaa kitaaba kanaa Ahmed Muhammad Aliyyi Cirrii akkasumas immoo Ahmed Aliyyi Cirrii gara waltajjiitti isaan affeeraa. Hamiidhaan nu simadhaanii bu'aa ba'ii kitaaba kana barreessuudhaaf gatii kaffalan hunda isaa isaan irraa dhageeffannaa hamilee nu kennaa fi gara waltajjiitti akka nu dhufaniif. Maqaan kiyya Ahmed Aliyyi Cirrii barreessitoota kitaaba keessaa nama tokko. Kanaaf kitaaba kana barreessuu inni nu barreessineef illee seenaa abbootii keenya hedduu akka baratametti barreeffamaan turre. Kanaaf seenaa kun akka barreeffamuu fi gartee dhaloota dhufuulee dabruuf illee kan jedhuu fi seenaa kana barreessuu dirqamne jechuudha. Kanaaf kitaaba keessatti qabiyyee shan qaba. Kana keessatti kan jiru seenaa guutuu seenaa Aliyyi Cirrii jalqabarraa haga gaafsaa boqotanitti illee akkasumas seenaa qabsaa'ota garaagaraa saahiban isaanii qabsaa'ota Baalee fi qabsaa'ota Oromoo hedduu irratti illee seenaa isaanii gaggaabsinee asirratti kennee jirra jechuudha. Kanaaf kan kaasee seenaa kanatti seenaan abbootii keenyaa kan maqaan himamaa ture akka inni barruun gartee barraa'ee dhaloota ammaa jiruu fi kan dhufulleen baratee gartee fakkii isaanii ta'anii gartee biyya isaanii tikfatanii gartee ittiin gartee eeggatanii fi seenaa isaanii yookaan gartee kabaja isaanii kanaaf barreessine kan tafillee ilma keetti dabra. Hayyee ulfaadhaa galatooma. Kabajamtoota keessummoota keenya hunda keessan maqaa keessan dha'uu hin danda'u. Asumaan nuuf oolchaa isiniin jecha maqaa keessan akka isin dha'itti nu qabadhaa. Ulfaadhaa galatooma baga nuu dhuftan baga nuu ulfaattan baga isan kabajna isan jaalanna. Kanaaf dhufaatii keessan irraa baay'ee gammannee jirra. Kanaaf amma waan bal'aa jechuuf osoo hin taane waanuma tokko lama irra caalatti kitaaba kana keessatti waan bal'aa argattan jennee waa yaannuuf kanaaf eega barreessitoota kitaaba maqaadhaan jechuun farma dhufne fuula namaa dura dhaabbatuun akka baay'ee ulfaatu namaa gala waan ta'eef asirra dhaabbachuuf hin yaadne illee dhugaa rabbiisitti waan ta'eef kanaaf ani maquma kiyya irraa ka'ee wal na barannu jedha maqaan kiyya Ahmad Muhammad Aliyyi Cirrii jedhama. Aliyyi Cirrii anaaf akaakayyuudha. Isaan maddi argitan kun ammoo abbeeraa kiyya ilma Aliyyi Cirriitii jechuu barbaanne kanaaf kitaaba seenaa mata dureen isaa imala qabsoo fi seenaa Koloneel Aliyyi Cirrii jedhuun isinitti ganamfannee dhufnee baga nuu dhuftanii kanaan isinii dhufne isin jechuu barbaanne. Hayyee ulfaadhaa jechaa kitaabni kun boqonnaa 5 qaba. Boqonnaan 5 ammoo qabiyyeewwan bal'aaf keessaa qaba. Qabiyyeewwan kan amma takka 2 3 jennee tarreessuudhaaf yeroo isan jalaa balleessuu ta'a waan ta'eef kanaaf kana caalaa keeddeemuu caalaa sababoota kitaaba kanatti nu kakaasan waan tokko 2 jedhee carraa bal'aa isiniif dhiise jechuu barbaade. Kanaaf seenaan gootota Oromoo, seenaan gootota Baalee, seenaan gootota biyya kanaa haa jennuuti an akka gafii beekutti bal'inaan hin barroof hin dubbatama garuu afaaniin hin dubbatama wanni dubbatamu hin bada. Kanaaf waama xiqqoo isii kitaabni afaaniin seenaan dubbatamu kun maaliif gara kitaabatti hin jijjiiramne jennee itti yaadne kanaaf waa xiqqoo isii laga guddaa qabeenya guddaa jirurra waa xiqqoo hammaarree finne jechuudha. Seenaa guutuu barreessinee xumurre jechuu hin dandeenye. Waanuma fakkeenya namaa ta'uufi kanaaf kitaabni kun afoolarraa waan afaaniin dubbatamurraa gara kitaabatti taa jijjiiramu jennee itti yaadne kanaaf dhamaatii guddaa qabaa kana jennee tilmaamuu hin dandeenyu. Maaltu ammoo itti nu kakaase seenaan Koloneel Aliyyi Cirrii waaqoo guutuu qabsaa'onni baay'een Oromoo hin dubbatama garuu kitaabanii baay'ee nagar. Kanaaf dhaloonni irra jiru kun waa tokko 2 waa yoo lafan kaa'in dhaloonni borii ammoo waan kaleessaa iyyuu hin beekan. Akka waan kaleessallee yaadataniif waan irra keessa jiranillee arganii waan bor dhufullee tilmaamachuu danda'aniif jecha kitaaba mata dureen isaa amma isinitti kun akkanatti barraa'ee
maqaan isaanii haadhamuu malee maqaa gootota Oromoo hundatti keessatti dhaame. Akka fakkeenyaa yaaluudhaaf gootota Oromoon qabdu godina godina irraa fudhan. Nama hundaas keessatti maqaa afaadhaan yoo argattan malee seenaa guutuudhaan argachuu hin dandeettan. Kana isanii gala jedhee irraa gabaabadha. Fakkeenyaaf kitaaba kana ammaan dura yoo qabiyyee isaa hunda isinitti ibse isinitti hin mi'aawu. Garuu wanni isin hubachuu qabdan boqonnaa keessatti qabiyyee garaa garaa keessatti gootota biyyi kun qabdu keessattuu Oromoon qabdu godina irraa haga tokko Harargee irraa kaasee Shawaa dabalatee Boorana Gujii dabalatee Arsii Baalee dabalatee waa xiqqoo fakkeenyuma waan namaa ta'u akkasitti irraa isinii fuune hamma humna keenya armarra isinii teessifne kanaaf bifa isin hunduu ilaaltanii irra caalatti ammoo gootota baay'ee isaanii namoota kuma dhibba gahan waan ta'eef maqaan isaanii hunda asirratti hin teenne haguma irraa yaadanne tokko odeeffannoodhaan dhamaatii qabaa suniyyuu maqaan sun dhugaa ta'uu isaatiyyuu nama 100 gaafachuu dandeenya. Hagamta akka qulqulluu ta'e waan ta'eef warra qulqulleeffannee amma tokko yaadan maqaa isaanii armarra teessifnee jira. Gaafsan ammoo wanni as keessatti nu hubatamu qabu maqaan qabsaa'ota Oromoo gaafsan Oromoon mukaa dhagaallee namilleen sa'illeen Oromoon beekama. Filannoon biraan jiru. Namni as keessatti argamu kamiyyuu Oromoo qofaan beekama waan ta'eef maqaa nama arma keessatti argitanii mara akka uummata kanaaf lafeen isaa cabte as keessatti xiinxaluun hubachuun akka nurra jiraatuufii fi an dhugaa waan ol kaaftee ol dhaabadde ol dhaabachuuf hin teenne guddaa isin galateeffannaa nuuf falchaa ganuu tuquu barbaadee galatoomaa waan jedhu saniin bara. Hamilee laakinnaa fi godhisaa fi midhaasa ifaajee guddaa taarii guddaa odeeffannoo tokko argachuudhaaf nama tokko argachuudhaaf nama 100 gaafatanii jiranii irra deebi'ate hamilee laakinnaa fi hunda isaanii isaan lamaaniif ulfaadhaa galatoomaa naataa isinis teessoo keessatti na deebi'asin jedha. Keessumaa kabajaa kenna Zinaabuu kabajamoo obbo Zinaabuu Asraat itti aanaa Daayireektara olaanaa Inistitiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo gara waltajjiitti affeerree isaan haasaa akkana godhaniif isaan affeerraa achi immoo itti aansinee kaanee keessumaa kan biraa affeerraa hamileedhaan gara waltajjiitti nuti madhaanii hamilee chab. Pirootokooliin akkuma eegametti naaf ta'u haadha keenya haadha warraa goota keenya koloneel Aliyyi Cirrii obbo Adamtiinaa keessummoonni iddoo kanatti argamtan ani inumaan hirmaadhaatti hin dhufe haasaa nan taasisaatti yaadeen dhufne garuu baga wal argine baga irra geenye jechuun barbaada. Egaan har'a guyyaan kun waltajjii irraa sila dubbataa ture obboleessi koo guyyaan kun obbo Adamis guyyaa guddaa guyyaa seenaatii jedhan guyyaan kun guyyaa addaati. Keessumattuu Oromootaaf ilmaan Oromootiif warra gatii baasan isaan yaadachuudhaa ol kan nama boonsu isaan yaadachuudhaa ol kan kabaja namatti godhu hin jiru hojii kamii ol hojiin har'a iddoo kanatti barreessitoonni ilmaan koloneel Aliyyi Cirrii hojjetan kun hojii seenaati. Ammallee irra deebi'aatee anaaf isin galateeffadhaa warra kitaaba kana barreesse. Xiqqoo koloneelii wajjin walitti ni qabaan ta'eef yoon dubbii daddaa keenya of kolchaa walitti qee itti dhiyeenyaan yeroo hedduu jala deemee yeroon ogummaa gaazexeessummaatiin hojii hojjedhu walitti dhiyeenya cimaan qaban ture. Carraa kana argachuu koottis guddaan gammada. Asirratti argamuu kootiifis guddaan itti gammada. Egaan seenaan kaleessa hambatu nu barreessa. Seenaa saba keenyaa kara deemaaf barreesse. Obbo Adam Faan waa qajeelchuuf yaalaniiru kitaaba barreessaniiru. Qabu kitaabni isaanii dhaloota qajeelcheera. Garuu kara deemaatu nu barreessaa ture. Seenaa abbaatu barreeffata. Har'a gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmatti guddifnaan dhaamsi jeneraal Waaqoo dhaloonni itti guddatee har'a seenaa nu barreessuu jalqabe. Seenaa isa qajeelchee barreeffachuu jalqabe ilmi itti guddate jechuun warra seenaa dabe qajeelchee seenaa abbaa barreessu ilmi dhalate itti guddateera. Baga carraa kan argattan isin jechuun barbaada warri barreessitan. Isin warri baddaa baalee
warra kabaja guddaa qabdan, warra iccitii Oromummaa diinatti dabarsuu diddanii liqimsitanii garaatti liqimsitanii dhaloonni bara sana akka hin miidhamne gootan warri baddaa baalee Oromootaaf gaachana taatan dawoo taatan galata guddaa qabdu. Carraa kanaan galatoomaa jechuun barbaada. Eeyyeen warri Adamsaaddoo iccitii liqimsanii Aji Adamsaaddoo faan iccitii Oromummaa har'a akkamitti iccitii eegna? Maalirraa baranna? Warra kanarraa maal barra? Maalluu dabarsanii darban? Har'a Facebook irratti waanuma argine, waan sabaa, waan keenya akkuma arginetti ol keewwachuun nu firfirsina. Nuti ilmaan Aji Adamsaaddooti warra iccitii eeggate har'a dhaloonnarra jirru akkamitti jirra? Waan sabaa, waan keenya akkamitti qabachaa jirra? Isaan irraa waa baruun dhalootarra jiru kanaaf dhaamsa dhaamu barbaada. Waan keenya iccitiin qabachuu gola keenya keessa dhufatnee waan qabnu iccitiin ol dabarfannee dhalootaa dabarsuu irratti jabaannee hojjechuu isaan irraa barachuu danda'u qabna. An carraa kanaan gaafa warri kitaaba barreesse waamichaaf gara biiroo aan hoogganutti dhufan kitaaba qabanii dhufanii suurri kun isaaniin suuraa kana kaasnee ji'a ja'a boodaan gara Akiraa deemanii obbo Adam faan guyyaa sana waliin turre suurri sun sanarraa fudhatame kitaaba irratti gammattane kun gaaf sana waan isaan jedhan duwwaa dubbadhee tan xumura irra ooluun barbaadu. Tuutni OBN yeroon OBN jiru gara mana isaaniitti mallee isaaniin gaafiif deebii gochuufiif gaafa deemnu mana dhanne manatti interviyu isaan gochuu jennaan lakki mana ciisanii jiru dadhabaniiru mana ciisee lafa ciise kanatti interviyu isiniif hin kennu gaafiif deebiin godhuu nuun jedhan lakkii dadhabdanii jirtuuti asumatti isin dubbiseen deema dandeessanii hin deemtan jennaan maddattan nageessii kenna madda walaabuu malee interviyu isin kennu naan jedhan san booda piikaappii konkolaataa keenya irratti dudduubatti feenee irkisnee warri gaafas jiran jiru abbaan koo na wajjin turanii abbaa kiyya duratti dubbadha soba hin qabu dudduuba irratti piikaappiitti lapheetti irkifanneet madda dhanne yeroo jijjiiramni dhufuuf deemu yeroo qabsoon Oromoo finfinnee jijjiirama kana fiduuf deemu yeroo gabrummaan iddaan buqqa'ee ilmitti guddachuuf deemu sana ture. Ani isaatii kanatti waan isinii wajjin dubbadhuun qaba waan isinirraa fudhee deemu waan isinitti agarsiisuun qaba jedhanii fudhannee madda dhanne maalluu agarsiisuuf deemu innee nama baay'ee dadhabee dhukkubsataa jiru fuunee deemne madda gaafa ga'an bakka lama awwaala jeneraal Waaqoo Guutuu fi kan Adam Jiloo awwaala nu agarsiisan an dhagaan bu'ee jira lafti isaanitti awwaalaman dhagaan bu'ee jira ergaa tokko nutti himan warri kuni warra wajjiniin qabsaa'e warri galanii jiru inni asitti ilaaltu silma kiyya kana wajjin qabsaa'e inni galee jira amma anatu iddoo safaradheera meetira 3 nuti Oromoo bal'oo fi Oromiyaa bal'oodhaaf qabsoomne meetira 3 nu nyaata isin Oromiyaa bal'oof dhaabbadhaa nuti meetira 3 kanatu nu nyaataati amma iddoon koo iddoon naaf qophaa'e kana gaafa nachi dhaqu maalan himaa jara kanatti maalan hima isin amma maalitti jirtu maali muufan deeman jedhan waan tokkoon gaddatu jijjiirama kana arganii jijjiirama jala ga'ee darban otuu har'a arganii ilmatti guddatee qe'ee misoomsaa jiru baaleen misoomsaa jiru at least Dooktar Abiyyiin otuu arganii du'anii baay'een gammadan ture maaliif qe'een baalee har'a soofumaritti wanti hojjetamaa jiru baaleetti wanti hojjetamaa jiru ilmitti guddatee waan inni hojjetaa jiru otuu jaan arganii du'anii nan gammadan ture maal fuudheen deema maal inni qe'eema jara kanatti nuun jedhan garuu waan tokko nuudhaaman gaafa malkaa amaaraa gaafa bosonaa rannaa bulluq gaafa diinaan kokkee wal qabnu reeffa nama keenyaa guyyaa tokko du'aasaa diinatti hin kennine diininni reeffa namaa tokko nurkaa booji'ee hin beeku namni tokko nurraa kufnaan irratti dhumanna reeffa nama keenyaa akka namni hin fuuneef safuudhaan nu biratti baddaa baaleetti reeffa nama keenyaa kufe namatti dabarsinee laannu
Isin garuu nuun jedhan barasan. Namni keessan yoo kufe yoo tisiisin irraa uurse waan hamaati irra jira jettaniit baqattu walirraan dhiyeessinaa. Tokkummaa keessan jabeessaa. Dhaamsa jedhu tuuta gaazexeessituu achi deemneef nuuf dabarsan. Imimmaaniif waraabuu dadhabne ergaa gurguddoo nu dabarsan. Har'a isaan bakka dhugaa jiru. Nuti as jirra. Ani akkuma isiniin jedhe otuu umuriin jiraatanii yeroo muraasa argatanii hiriyaarra argamee fi waan dhaloonni irratti jiru qe'een isaan keessatti qabsaa'an qe'een isaan bosonni isaan keessatti gatii uummata Oromootiif baasan akka itti misoomaa jiruuf waan irra jiru kanaaf arganii baay'een gammade. Garuu boolla isaanii jannataa naqananii aanu eeggan kana jedhe eebbisaan waan inni jedhee tan xumura. Baddaa baalee ta'anii qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina. Akka tattaafatanii gabrummaatti hafuun farra mirga dhabuun salphina jedhe eebbisaa addunyaa. Gabrummaatti si namne mirga si namne arra baalee misoomaa jira. Arra baalee mul'ataa addunyaa duratti. Arra baalee addunyaa duratti ilma gabrummaa iddaan buqqa'eetti guddateen misoomaa jira kan afaan guuttannee dubbanna. Gaafa baalee misoomu gaafa misoomu gaafa baaleetti hojiin hojjetamu baalee qofaaf mitin isaan Oromiyaa bal'oof qabsaa'anii Oromiyaa bal'oodhaaf gatii baasan sanaaf wareegaman har'a waan guddaa argaa jirra. Obbo Adanfaan gaaf sana waan nuun jedhan garaan haadha Oromoo goota dhabeen beeku galata Waaqaa. Harki waan qabne bofaa boraatii jalatti tolaa. Mataan waan qabne bonaa addaannoo diban tolaa. Harki dabeessaan sooran yoo irraa muran tola jedhanii. Warri baalee dabeessa hin jaallatu Oromoo jedhanii nutti himan. Dabeessa hin jaallatu Oromoo. Dubartiin Oromoo goota jaallatti jedhanii obbo Adam. Obboleettii dabooraa fi dabeessaa ta'uu namni hin barbaadu jedhanii nutti dubbatan. Gaaf sana jijjiiramatu deemaa jira nu onnachiisanii dhaloota Oromiyaa bal'oo kaaba kibba baadiyyaatti yeroo abiddi qabsoon finine qeerroon gaddatti hundaan socho'u akkasitti dubbatan. Dhombirii kiyya faayaa fuudheen farda irra si kaa'aa jedhaa turan jaarsi. Dhombirii kana fiddan malee intarviiwuun goone harka isaanii keessanii turan isaan dhombiriin nu fidaa isuma qabsiifneetu waliin dubbannaa inni dhombirii kaa'aniitu. Dombir mootii qawweedhaa dombir kootta laammadhee diina koo galaafadhee yaaddoo dhaan obbaafadhee jedhan jaarsi gaafsan. Har'a waa baay'ee obbaafanneerra. Mataa ol qabannee jirra. Dhaamsi koonni dhumaa isaan gatii dhiigaa kaffalan. Isaan gatii lubbuu kaffalan nuti gatii dafqaa kaffaluu qabna har'a. Kan baratu jabaatee barachuu, dubbisuu, qaroomuu, jabaachuu. Seenaa kaleessa dabe sirreessuun kan keenya kan dhaloota irra jirruuti. Isaan amma danda'anu waan gumaachanii waan isaan irraa hin eegamne ol gatii baasaniiru. Xurree har'a deemnu daandii nu mijeessan. Ifa har'a arginu kanaaf wareegaman gatii kaffalaniiru. Soo ijoolleen irra jiru dargaggeessi shamarran keenya namni keenya iddoo jiru jabaannee tokko taanee waan jalqabne fiixaan baasu kan arganne itichachaa gabbifachaa kan namni itti hojjennee guuttachaa tokkummaa cimsine wal dhaggeeffannee hangafa keenya dhageenyaa abbootii keenya dhageenyaa abbaa gadaa dhaggeeffannee safuuf safeeffannaa keenya ganamaatti deebine mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana haaromsa aadaas sirna keenyatti deebinu duudhaa ganamaatti deebinu akka ganamatti wal hooggannu sanatti deebine walaa kabajnuun labsamee jira. Kana fiixaan baasuu irratti jabaannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa faana dha'uun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa keenya himuun baay'ee barbaachisaadha. Seenessooloo ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa keenya jabaannee haa ijaaru. Cimnee haa hojjennu. Nutis akka Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromootti Inistituutii keenya kan bakka bu'anii as jiran jaalleen koo as keessa jira maammoon waan Oromoo dhimma Oromoodhaan wal qabatu seenaa Oromoo himuu seenaa gootota baddaa baalee qorachuun ifa baasuu irratti cimnee kan hojjennu akka taane
carraa kanaan ibsuun barbaadaa. Instituutiin qorannoof qo'annoo Oromoo aadaa, seenaa, afaan, aartii Oromoo guddisuu irratti cimnaan hojjechaa jirra. Kanaa olitti warreen akka kana hojjechaa jirtan dhugaa faana buutanii seenaa qajeelchaa jirtan galata guddaa qabdu. Kabaja isinii qaba instituutiin keenya. Jabaadhaa waltaanee dhugaa keenya jallate deebisuu seenessa dabe sirreessinee dhalootaaf waan gaarii keenye haa dabarruu. Warri har'a kana nuuf gumaachitan hojjettanii galata guddaa qabdu. Irra deebiin ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa. Duraan dursee baga rabbi kanaan nu gahe. Seenaan abboota keenyaa, seenaan qabsaa'ota keenyaa hin barroofne. Mirgaaf kabajaa har'a keessa jirru kana lafaan fuune. Ifaajee nama kalee dabreeti. Warra lubbuu itti dhabe. Warra hormaata itti dhabee jiru itti dhabe. Ifaajee isaaniiti. Kitaabni har'a jalqabame kun goototi keenna, abbooti keenna ka carraa kanaan nu gahan seenan isaanii hin barroofne. Ano doonduune seenaan jeneraal Waaqoo guutuu barraa'ee galma kana keessatti akka eebbisu rabbi naannaa ga'u du'aa inaa godha. Seenaan koloneel Adam Jiloo barraa'ee akka galma kana keessatti eebbifamu du'aa inaa godha. Goototi baddaa baalee obbo Sinaabuun faarsan sun obbo Sinaabuutu fixe dubbii. An amma jaarsaa dulloome illee waallee yaadadhu. Dura obboleettii teenna agartee haadha manaa jeneraal Waaqoo guutuu asitti argamtii. Ilmi isaanillee Muktaar maqaa dogongoruun beeku Abdurazaaq asitti argamaa. Ani madda walaabuu jira. Bakkee isaan itti dhalatan haroo canaa jedhan. Dallaa haan ijaarree dallaa akkana itti ijaarree haga ammaa itti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimii ture adii haga ammaa daawwachaa jira namni. Amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. An ammoo haga hin duune yoo na dhaqqabdan isin walii waan danda'u maraa godha. Maaliif isin ijoolleedha abboota keessan hin dhaqqabne nu hin dhaqqabne. Minaalbaata seenaa jeneraal Waaqoo guutuu ani isin caalaa beekuun hin malaa bara. Ijoollee caalaa. Kana waan ta'eef nu dhaqqabadhaa waliin haa barreessinuu kana jechuu barbaada. Ka biraa aaddee masarat dura mee rabbi umrii isii haa dheeressu. Kabajaa kanaan nu geette rabbi isii haa kabaju. Umrii dheeraa rabbi isii haa kabaju. Fayyaa rabbi isii haa kabaju. Agartee diinni isiillee jirma jige haa ta'u. Amma si eebbifnee masarat har'arraa jammarii ol deemta. Har'arraa jammarii hin guddatta. Ka ammoo si miidhalleen hin kufaa. Ka si miidhalleen hin kufaa si turra aana. Kan afaan madda walaabuutiin si hin jenna. Madda walaabuu amma odaa murtii obbo Zinaabuun hin beeka. Jaarraa 16ffaa keessa Oromoo yeroo baharraa humna islaamatiin weeraramte. Kaabarraa humna kiristaanatiin weeraramte. Galmi abbaa gadaa marri diigame Oromoon kufte. Madda walaabuu irratti sirna gadaa haaromsuun injifannoo isaa deebisee gonfachuu danda'ee Oromoo akka Oromootti dhaabuu danda'e. Madda walaabuu qabsoo bichaa otoo hin ta'in seenaa guddaa qabdi. Agartee barakaan madda walaabuu isin bira haa jiraattu mara keessanuu. Barakaan madda walaabuu isin bira haa jiraattu. Amma du'aa isinii godhaa. Aamiin jedhaa. Du'aayin tun ammoo onlaayiniidha quba qabaadha. Takkasin irraa lafan buutu. Ka gaafa kormaa mataa qabu ta'a. Ka gaafin hin dandeenye ta'a. Ka kallacha addaa qabu ta'a. Kallacha diinni duran dhaabanne ta'a. Ka dhugoo addaa qabu ta'a. Ka dhugaa dubbatu ta'a. Odaa ta'a. Jala furdadha. Irra dagaagaa. Dagaaggaa sa'a namaa horaa. Akka kormaa baroodaa.
akka leencaa aadaa diinni keessan jirma jige haa ta'u diinni keessan jirma jige haa ta'u jalaarmeen gubbaan ibiddi itti haa qabatu diinni keessan haa huqqatu huqqaan sunuu haa du'u isin urjii ta'a ka bara fi olitti ilaalan ta'a qarsaa ta'a qara waraanaa ta'a ejersa gaaraa ta'a leenca nyaaraa ta'a dhageettii yayyii ta'a reebuu warseessa ta'a iddaa kenniisa ta'a mi'aa daamuu ta'a firaa mi'aaha diinaa hadhaaha diqqaan keessan haa guddatu guddaan keessan haa bulu dooktareetiin beekumsi hayyummaan mana keessanitti haa galu ilmi keessan ka'uu ka jiruuf agartee ka ganaa hin dhalatin ka garaa jirulleen ka garaa hin jirre ka ganaa ammoo ati fuutee dhaluu barbaaddulleen har'a murteessine doktoroota haa ta'an doktoroota haa ta'an imaamman haa ta'an haganuma jechuu barbaade ulfaadha. Egaa kitaaba ol qabaa akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa sirna eebba kitaaba imala qabsoo fi seenaa Koroneel Aliyyii Cirrii eebbisiisaa jirraa. Hundi keessanuu kitaabicha ol qabaa. Kitaabni kun kitaaba milkii haa ta'u, kitaaba gammachuu, kitaaba dhaloonni irraa baratee gara fuulduraa kaayyoo fi adeemsa isaanii hordofeetiin gara milkii ittiin ga'u akka nu ta'uu fi akka nu eebbisaniif isaaniif kenninaa. Tole kabajamtoota keenya agartee ifaajee teessaniin yaadaa fi duniyaa teessaniin gargaarsa keessaniin kitaabni barraa'e ol dhaabadhaamee gisee tokko kitaabni gargaarsa keessaniin barraa'e kitaabni Ahmad Mahammad Aliyyii Cirrii fi Ahmad Aliyyii Cirriitiin barraa'e amma haala ifa galeen eebbifamee jira. Baga gammaddan baga waliin arma geenne marrinu. Ayatollah Ahmad Muhammad Aliyyii Cirrii ayya ulfaadha. Kitaabni kun boqonnaa 5 of keessaa qaba. Qabiyyeewwan ammoo baay'ee of jalatti qaba. Boqonnaan kun boqonnaan keessi isaa xiqqoo bal'aadha. Maaliif qabiyyee isaa hunda amma tarreessuu waan hin dandeenyeef waanuma achi keessa jiru tokko tokko tuttuquudhaaf yaalla. Tokko boqonnaa jalqabaati irratti seenaa Koroneel Aliyyii Cirrii dhaloota isaaniirraa kaasee bu'aa bahii qabsoo isaanii achi keessatti ibsaa adeema. Achirraan boqonnaa lammaffaa keessatti immoo qabsoo dhoombir ka jedhamtu kanattu jira. Isa jalatti qabiyyeewwan baay'eetu jira. Itti aansee ammallee qabsoo jaanaddeetu jira. Qabsoon jaanaddee jechuun immoo qabsoo bara dargiiti. Qabsoon dhoombir immoo qabsoo bara mootii Haayile Sillaasee waliin gaggeessanidha. Kanaaf boqonnaan 4ffaa fi boqonnaan 5ffaalleen ammoo cuunfaa boqonnaa 3ffaa fi boqonnaa 1ffaa 2ffaa 3ffaa 4ffaa bu'aa bahii qabsoo waan jedhu of keessatti hammata waan ta'eef haala kanaan kitaabichi qoqqoodamee jira. Dhugaa dubbachuuf taananiin seenaan Koroneel Aliyyii Cirrii ammatti intarvii xiqqaa kanaan gabaabsinee keessa bahuu dabruu hin dandeenyu. Garuu hamma namni alaa tilmaamu sanii ol kitaabicha keessa ka jiru baay'ee guddaadha. Kitaabichi ammoo an akka nuuf yaadatti karaa namaa galuun karaa gabaabbatee dhaloonni amma jiraniif ka dhufanillee warraa dhandhamachuu danda'anii akkasitti qophaa'e waan ta'eef Koroneel Aliyyii Cirrii sirriidha. Dhaloota isaaniitirraayyuu kaasee nama uumamaan xiqqoo nama jajjabadha. Yeroo dhalataniyyuu nama jajjabaa, nama humna qabeessaa, nama faxinaa, nama kaka'umsa qabanii, nama dhiibbaa tole hin jenne nama akkanaati. Gaafuma dhalateerraayyuu kaasee umriin isaa waggaa 17-18 yeroo ga'u qabsoo dhuunfaa jalqabe. Sirna kana dituudhaan sirna Haayile Sillaasee yeroo san jiru balaaleffachuudhaan. Isa durallee ammoo abbaan isaa Cirrii Jaarraa nama jedhamu akkasuma sirnichaa waliin galle sirnicha akkasitti wal balaaleffachaa turanii wal dhiibaa turan. Bifa saniin qabsoo san ammoo karaa abbaa isaaniitirraa akka baratetti seenaa kitaaba kana keessatti illee ni jira. Aliyyii Cirrii qabsoo eenyurraa barate wanni jedhu ni jira. Kanaanii jalqabumarraa kaasee Aliyyii Cirrii namuma qabsoof dhalate fakkaata. Kana jechuun ammoo hammeenyummaa hin qaban. Hammeenyummaa abadan biratti hin argitu. Tola waan ta'een alatti
bilisummaa jaalata, bilisummaa namaa jaalata, bilisummaa sabaa jaalata, amantii waan qoodu, abbaa qabeenyaa dureessa hiyyeessa gurraacha diimaa jedhee nama filatu hin qabu. Nama bilisummaa jaalatu, ka bilisummaa namaa hin jaalatu, kan gabrummaa hin jaalan, kana sii ta'aa nama hin barbaannedha. Nama dhalootaan nama akkasiiti jechuu barbaade. Ulfaadha, gaafiin kun gaafii bareedaadha. Tokko kitaabni maani seenaa qabsaa'ota Baalee, qabsaa'ota Oromoo bal'inaan barraa'ee hin jiru. Wanni kun keessa kenna ture. Haa xiqqaattu haa guddattu nullee akka tokko amma nama baratee nama yoo xiqqaattee maanejimentiidhaan digirii qabu. Waa'illi kiyyallee abbeeraan kiyyallee nama digirii qabu. Yoo xiqqaattee akka tokkollee nama barate maatii kana keessatti. Kanaaf seenaan kun sadarkaa afaanii qofatti akka nafneef har'an jirraa boru jiraachuu dhabuu dandeenya. Har'a yoo ammoo hin barraayin boru akka abjuu ta'a hin dagatama. Kanaaf yoo xiqqaate ka'umsa wahii waan namaa ta'u haa jalqabnu jennee mari'annee seenaan kun dhalootarra jiruufillee ka bor dhufuufillee bifa kitaabatiin taa'ee bu'uura akka ta'utti itti nu kakaase. Maaliif hin badana fa'aan dagatama waan ta'eef seenaan tokko ammoo bade dagatame jechuun ammoo sabni sulleen achumaan irraanfatama. Seenaan yoo hin barraayin sabummaan hin bada. Afaan hin badanii wanni hundi hin bada. Kanaaf barreeffamni murteessaadha. Nama amma itti fakkaata malee yoo barraa'ee kitaaban hin taa'in seenaadhaan yoo hin taa'in haasawa qofaan. Seenaan haasawa qofaan achi sii taa'u hin jiru. Hin bada maaliif dhaloonni har'a jiru boru hin jiru waan ta'eef. Seenaan jiru ka har'a jiru waliin bada eegala. Kanaaf dhaloonni bor dhufan immoo waan har'a nuti dhiifnee fi hambaa godhatanii kana ka'umsa godhatanii itti fufan. Yoo har'a nuti waan dhiisiniif maal ka'umsa godhatanii kan waaqoo guutuu ammoo yoo jedhan dhaloonni boodan dhufan hin yaada hin beekanii Aliyee Cirrii yoo jedhan hin beekan. Dubroo waaqoo yoo jedhan hoggansa bara qabsoo san keessa turan yoo maqaa kakaasan waan wayii waan hin dhagahamu waan hin jirre wayii itti fakkaachuu danda'a. Kanaaf ragaan kun nu barbaachise jennee akkasitti itti yaadnee akka danda'ameen bifa saniin qopheessuu dandeenya. Dhugaa rabbitti an akka Oromoo tokkotti baga kasaanii ta'e jedha. Aliyee Cirriileen baga ka Oromoo ta'e jedha. Maaliif Aliyee Cirrii kan sabaa ta'u ana osoo hin ta'in uummata Oromootiin ragaa bahe, uummata addunyaatti ragaa bahe. Seenaadhaan isa beekaa turan, seenaadhaan isa dhagaa turan. Hamma inni uummata Oromoo beekutti uummata Oromootu irra isaan beeka jechuudha Aliyee Cirrii. Maaliif nama sabaa ta'e nama biyyaa ta'e isa caalaa biyyattu isa beeka. Nama isaan ala jiraatu isa irra beeka. Kanaaf an akkasitti yoo ka'an Aliyee Cirrii akaakayyuu kiyya ta'e irraa dhalachuuf natti tola. Uummata Oromoo ta'uu isaaniitiif natti tola. Weellistoonni karaa saniin osoo hin argin dura ittiin weellisanii, dura ittiin sirbanii, dura ittiin agartee ittiin dhaadatanii, ittiin geeraruun faaya uummata Oromoo kana hundaaf. Maaliif nuuf qabsaa'e qabsoo barsiise uummata Oromoo kana dhugaa dubbachuuf taananiin dhaloonni har'aa kun amma kan qabsaa'aa jiraniin qawweedhaan rasaasanii miti. Kobbeedhaan qabsaa'aa jiran. Akka nuti kobbeedhaan biiriidhaan qabsoofnu kan nu taasise bu'uura isaantu nuu kaa'e. Haalli bu'aa bayii qabsoo sanii kitaaba san keessatti yoo dubbistan baay'ee akka ulfaatu nama agarsiisa. Sirri yeroo dhageettii wayiitu hin jirre. Yeroo manni walitti aanu wal dhagahuu hin dandeenye. Yeroo odeeffannoon hin jirre. Kan karaan hin jirre. Kan beekumsi barnootaallee hagana gama ragaa hin jirre. Yeroo ammoo sirni gadaatuyyuu itti laafee itti badaa jirutti yeroo sanitti qabsoon ka jalqabe. Hin ulfaata. Yeroo uummanni addaan fagaatee wal quba hin qabnetti keessumattuu naannoo nama qabsoon itti ka'isuun harki guddaan isaa uummata gammoojjii tikfatee bulaa ka qonnaa waliin beeke. Waan ta'aniif xiiqiidhaan dhalachuu isaanii nama ta'anii nama guutuu ta'anii dhalachuu isaaniiti baay'ee kan namatti tola. Oromoollee wanni boonsu. Amma qabsoo kana yeroo jalqaban ofirraa jalqaba. Seenaa san keessa kitaaba san keessa arguuf jiraattanii nama muka qawwee fakkeessee qawwee namarraa fudhateeni namni dubroo waaqoo jedhamu mukarraa qawwee fakkeessee bocee hoggansa yookaan waraana yeroo sana Haile Sillaasee sodaachiseeni qawwee irraa fudhatee muka itti kennee hoo dubroo waaqotitti muka kanaan qawween irraa hiikkate jedhi gooftaa kan keetitti himi jedheeni achumaan muka kennee fi qawwee irraa fudhatee qabsootti seene. Achumaan qabsoo keessatti dhibu. Gaaffii ajaa'ibaati. Amma Oromootti waan jedhu mammaaksan dhabde Oromoon tuni. Wanni bishaan kana goose dhagaa kana. Wanni dhagaa kana goose bishaan kana jedhan.
dhalooti amma waan hadhaa qabsoo hin beekneef bilisummaatti waan dhufaniif jireenyumayyuu akkanuma waan sehaniif mi'aa fi kabajaaf ulfina namaa hin beekan osoo hadhaa wahii argane maqaa namaallee kabaja namaallee ulfina namaallee akkasitti beekan yeroon teknoolojii kulleen baay'ee akka gatii gara tokkoon akka namni gatii dhabullee nama godha dhaloonni ammaa kun amma yoo laalte anaasiyyuu dabalatee jechuudha nama keessumatti akka carraa ta'e malee dhaloota dubbatu malee dhaloota waa dubbisu miti kitaaba kana yommuu saniif akkasii gabaabsine gorsa ogeeyyii gara garaatiin dhaloonni ammaa dhaloota dafee waa dubbisuu miti akka dhandhamataniif kana dhandhama haa ta'uu fi dhamallee achi booda arganii nuun jedhan kanaaf kitaabi kun akka dhandhamaatti qophaa'eef dhamti duuba kana jirti yoo rabbi jedha maaliif kitaabni seenanii waggaa hagas gahu dalagame kitaaba fuula 150 irratti akka hin dhumane nama kamiifiyyuu hin gala kanaaf yoo kana dhandhamatan kaan ammoo itti fufaaf waan jedhu ammarraayyuu ammoo hifannee dhiisoo osoo hin ta'in dhaloota ammaa kan akka nama waa beekuuf nama kabaja qabu kabaja kennaniif ammumarraayyuu itti himuun hifachuun qabu waa walitti himuun walitti dubbachuun wal gorsuun abadan aga addunyaan kun dhaabbatu waan hin dhaabbanneef walumatti himaa deemuu danda'u qabu ammallee waan baay'ee abaarruuf illee hin qabnu maaliif kanaan dura carraayyuu akkanaayyuu argannee kitaabni gara garaa qophaa'ee akka namni dhaloota dubbisu dhaloota kitaaba wal beeku kitaaban seenaadhaan wal baratu baay'een taasifamnellee kun jalqabbiidhaan akka kiyyatti kanaaf jalqabbii kana yoo itti jajjabaanne dhaloonni ammaa kunillee garuma sooshaal miidiyaa kana qofa ijaallaaluu baatanii kitaabolee barraa'e kana qofaa miti dhawaata kan barraa'e san hunda irratti yoo xiyyeeffatan waa guddoo argatu nami yoo waa dubbise waa dubbachuu danda'a malee osoo waan dubbisen akkamitti dubbata nami osoo dubbisin dubbachaa jedhama kana hubannoo malee dubbata an akkas fakkaannatti fakkaata tole galatoomii ulfaadhu dhaamsa yoo qabaatte dhaamsi kenna kanuma keessa jira dhugaa dubbachuuf taananii wanni bal'aan dubbannu irra deddeebii yoo taate malee dhaamsi illee kanuma gorsi illee kanuma wal barachuuf wal beekuu illee kanuma seenaa goota kennaa kan dhagaameef kan hin dhagaamiin illee ol haa kaafnu kanaaf dhaloonni ammaa dhaloota boriitiif waa dabarsuudhaaf ammumarra kaka'umsa godhannee haa jalqabnu haa wal jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu waan jedhu qaba faadha galatooma gama kiyyan kanuma jedha. Waa gammachuu baay'ee dhaga'ama. Gartee akkuma dhaladhee tokko filaala. Dhaladhee tokko filaala. Akkasuma abbaan keenya hin boqonne har'a gartee deebi'ee jiraatee akkasitti ilaalaa jechuudha. Baay'ee nutti solaa jechuudha. Maatiin akkatti beeku abbaan keenya baay'ee nama maatii jaalatu. Nama maatii gartee qabaa gaarii godhuuf nama maatii seenaa barsiisu abbaan keenya nama akkasiiti. Baay'ee gartee nama ammoo maatii fi uummata bal'aa waddaan hin filanne. Akkuma uummata bal'aa jaalatan maatiillee jaalataa garuu abbaan keenya bifa akkasiitiin nama tokkummaa jaalatu. Nama amantii nama laayee nama xiqqeenaaf guddannaa nama laayee nama akka namaa tokkotti nama tokkotti ilaalu jechuudha nama hunda fedhaa jiraatu abboomu fedhaa ta'uu nama tokkummaa nama ilaalu abbaan. Dhaamsan qabuu fi dhuguma qabsaa'ooti amma abbaa keenya fa'aa wajjin qabsaa'oo godhan hedduun baay'ee amma gammoojjii kana keessisu. Gartee kunuunsa hin qabne kan namni warraan barannee jira. Gara nama nyaatan jechuudha. Kanaaf kunuunsi amma godhamu hin jiru jechuudha. Abbaa keenya waguma xiqqaa duraa kan qofa dubbatu namni tokko jiran dubbanne. Maatii isaanii kan gartee abbaan keenya yeroo qabsoo kana illee abbaan keenya guutumatti iyyuu takkaa nama waallee horatee yookaan qonnallee qotee yookaan horii horatee hin beeku jechuudha. Abbaan keenya nama qabsoo kanaaf gartee if kenne. Nu maatii keenya nama nuti abbaan keenya nu quban qabachuu dandeenya. Kanaaf waan nu hambisee illee hin jiru nullee qotaa nullee boca nullee nagaadne abbaan keenya. Maatii keenya maatii akkasii harciyaa yeroo ammaa kana jiru kana jechuudha. Uummanni qabsaa'oon hedduu illee akkasii bifa gammoojjii hirga jiranii fi qabsaa'ota akkasii harcee ilma isaanii jiran jechuudha. Kanaaf namni nu ilaalu hin jiru yoo gartee akkasuma gartee qabsaa'ota jiran kan hambaa garagara jira jechuudha. Hambaa namoota garagaraa kan qabsoo irraa hafan kan xiidiin torba kan jiru kan shan kiyyootu jira kan siree gubbaachisu jira. Kanaaf dhaloota ammaa kun qoratee namoota akkasii irraa waan deebi'ee qorachuu aadaan godhanne deebi'ee ammallee isaanillee kunuunsee gartee qabaallee hin goone waan ta'eef dhaloota ammaa kun qoratee maanguddoo irraa hafte kanallee qoratee maatii qabsaa'ota kanallee bakka garagara deemee funaanee qoratee gidduuratu dhiheessee namattuu dabalee maaliif nama hayyuma keessaa ba'a. Kanaaf hayyuun sun ammoo yoo namni sun qabaa godhee fi gartee gadi hin baasee achumatti kasaaraa hafaa jechuudha. Nama gartee
sadarkaa biyyatti illee hegerlee guddatee biyyallee bulchaa hin ta'u nama yeroo ammaa haatti illee gartee bifa waraanummaatti illee bifa gartee ittisa biyyatti illee gartee bu'aa guddaa akka fuula duutti amma gammoojjii kaccisaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa isaa illee mootummaa kanas irra kaa'ee maatii qabsaa'otaa kan waliif funaanee kaan ka dhukkubu kunuunsee ka gartee dadhabellee wanni godhee kaallee barsiisee namoota sila bu'aa qabanii kaccisa kan yeroo ammaa haatti illee yeroo amma jiru haatti illee biyya kanaaf bu'aa buusan dandeenye waan jira waan ta'eef gara mootummaa kanatti illee waan dhaabsan qabuu fi maatii qabsaa'otaa kana namatti godhamee laalee mootummaan laalee irraallee waa argachuu danda'a biyya kanaaf illee bu'aa buusuu waan danda'aniif sullee akkasitti gara mootummaatti dhaabsa qaba gara uummataatti illee ummati keenya yoo gartee nama dur qabsaa akkas godhisanii fi gartee bu'aa takka qabaan godhin isaaniif illee qabaan godhamu jechuudha fuulduraaf kana waan ta'eef nami qabaa walii haa goonuu seenaa kana wanta barreessuun nu kakaasilleen mee namuun dagattu mee fiyyi haka tokko mee nuyyuu haa arganii mee seenaa abbaa keenya illee haa arganii nami haa baratu nami ammaa irra hedduun gartee miidiyamarraa hordofu malee gartee waalee dubbisuu waan xiqqaatu mee kitaaba kana barreessine seenaa kana illee borda barra waan taateef seenaa kana barreessinee uummataan geenna hayyuun caaloo jiraatu gartee duqquma waa'ee galee waan ta'eef hayyuun kun asirraa fudhatee borga nama gartee bu'uura godhatee kitaaba kana caalullee barreessuu waan danda'uuf jenneetiin akkasii yaadne jechuudha. Kitaabi kun waa hedduu qabatee dhufe waan beekanillee qabatee waan hin beekne qabatu maaliif wanni duraan himamaa gartee alii cirrii beekamuun waan hedduu kamaatiin qoratanii jira. Maatiin amma waan gartee irraa dhalattee fi waan sanii fi haadholeen teenna isaa taatu obbolee keenya isaa ta'u abiroota keenya ta'uuti akkasumaan guddoon huura keessa dhokattee baddaa kee jirtuu fi gammoojjii kee jirtu kanamee dhaqee bira gahuu dandeenye kana mootoraan bira hin geenye konkolaataa dhiisii kan seenaa isaanii waliin jiraatee waliin nyaatanii waliin qabsoo godhanii jira waan ta'eef achi keessaa funaannee guurra waan taateef waan baay'ee dur caalu san qabatee gabbee jechuudha kitaaba kun. Inumaa amma kitaaba kun warqaa tokko jaltii tokko fa'aa malee kan itti aanutti illee qophaa'ee jira waan ta'eef kan itti aanutti ammoo kana caalaa waa ibsee waa bal'isee illee gabbaasanii yaada qabna waan ta'eef waan inni haaraa inni qabatu akkuma itti beekamu sana ta'ee walaloo garagaraa illee geerris garagaraa illee kan dura miidhaganii illee kan maanguddoo amma gartee dadhabdee jirtu kan bakka kan lubbuun jiran kan ammoo karaa bakka fagoo jiran namni dhaqee ammadoosiin qoratiin irraa fi maatii garagaraa qorannee waan jirruufi waan haaraa illee qabatee jira kan ammoo hagan himurraa kitaaba bitatanii irraa dubbisanii argachuun ni danda'ama jedhetiin. Dhaamsan qabu uummata Oromoo illee waan dhaamsan qabu seenaa baradhaa seenaa qoradhaa kitaaba illee bitadhaa warraa baradhaa waan hafillee itti dabalaatii nullee gartee hamee godhaa jedheetu uummataaf dhaabaa kara mootummaatiin illee maatii qabsaa'otaa akkuma reefu an asamadoo illee jedhee maatii qabsaa'otaa duraanii kan gartee biyya fagoo jiranii fi gartee miidhama garaa kee jiran kana mootummaa ilaalcha keessa galfatee maayii sana gartee kunuunsuu qabaa jedheetiin dhaamsa mootummaa illee dhaaba. Galatoomaa isinillee fadhaa wayyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan kitaaba seenaa qabsoo koloneel Aliyyi Cirrii irratti hundaa'uun maatiin isaanii barreessan eebbisiisuutti kan nuti turre guyyaa har'aa seenaan qabsaa'aa kana barraa'eetu hawaasaaf dhiyaatee jira. Akkuma isin daawwachaa turtan namoonni hedduun kitaaba kana eebbisiisuuf asitti argamaniitu kan isaan jiranii eebba kitaaba kanaan wal qabatee immoo seenaan qabsaa'ota hedduu seenaan gootota hedduu ka'uudhaan hawaasaaf gara fuulduraatti bifa kitaabaan dhiyaachuu qaba jechuun waltajjiirraa ka'ee dubbatamaatti kan ture. Egaan nutis kanuma bu'uura godhachuun seenaan qabsaa'otaa bifa kanaan barraa'ee yoo hawaasaaf kan dhiyaatu ta'e akka Qubee TV'tti kan jajjabeessinu bakka sanatti argamuun immoo uwwisa miidiyaalee kan laannu ta'uu gammuu kanaan isiniif dhaamna wantoonni hanga ammaatti isiniif qindeessine kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif galatooma nagaatti.